qabdanii jechuun maannam የራሱ ነገር ይኖረዋል ሲኒጋlee itti aansuudhaan immoo warroonni amma diraamaa nuti waliin daleene jaan kuni namni diraamaa waliin dalageeyu diraamaa keessatti dhiira nan beekaa jira laala namuma lamaa jira yaayaa fi isa qofaatu jira yuutuubni kan isaati jechuudha ani isumaan isaaniin sirri wal beeka waan ta'eef baqa inni gisee laalu nama miskiina isumaa jechuun diraamaa sanuu dalagee jechuudha isuma jechuun nama kaan ijoollee ta'an ni waliin daleeni waliin dalagee warra amma Awurooppaa ta'e iyyuu kana waliin Ramzi. La, atau jinder ini. Isaan. Daleessisu ture namni daleessu ture sin jiru. Ani isa wanam lama waliin dalagee viidiyoo keessa yoo jiraate viidiyoo keessaa diraamaa nan dalagee keessaa namni jiru nama lama isumaa fi yaaya jarattii kaan hin jiran jechuun isinigalee inni sin beeku na sin beekan. Maybe isaan na beeku danda'an garuu isaan hin beeku. Kana jechuun soo maqaa namaa as biratti maquma kiyya balleessuudhaaf jireenya kiyya akka keessanii diiguu barbaadanitti kun immoo isiniif hin milkaa'u irraa haasoo barbaadee osoo hin ta'in just mucaan kun illee jireenya mataa isaa waan qabuuf dubbachuun irra jiraata jechuumaaf isinigalee akkasuma badha. Galatoon maatii gaafii biraa maaliif hin jeeni beektaa Ramzii maybe jaalalli gama boodaa kanatti yoo isa qabee jiraate ijoollota sanitti ijoolleen san isaaf sagalee taatu ta'e ifaa bilisatti inni kun mirga qaba dubbachuu danda'a yoo jaalalli ergas booda isa qabe. Yoo jaalala wajji oofne eegas booda deebi'ee na qabaa bar. Jaalala wajjin oofne akkamiin na qabeetteeti. Namaati nama qabuu danda'a sirriitti adda baasi. Naafi makkiin barra yoo duraan wal jaannee yookaan isin na jaalattee yookaan ani jaaladhee sanbooti na qabuu danda'a jeetii maalin jaaga sanbooti na qabuu danda'a jaa malee naaf isin waluu hin jaalanne faamiliidha akka faamilii wajjii jiraanna wajjii nyaanna wajjii dhugna wajjii deemna karaa kana akka saahibaati jechuun akka saahibaa. Kana ol dubbiin dhumte Ramzii xiyya khalaas kana booda egaa sodaatini maal seete amma dubbiin atuma biraayii wanta ta'uu qabdi ati baastee ifa baastee Oromoo akkana footoo namaa fuutanii olii gadi hin deeman olina dhiisaa nama michoonis jaartii namaati kana booda yoo dandeessan dhiisaa yoo jibbitan biraa fagaadhaa khalaas irra dhufadhaa ajiraattu. Biratti dhiisaa miti fedhan akka fedhan haa godhan olii gad deemanii gad deemuu baatanii dantaadha sannuun galchu garuu wanti hubachuu qabdan tokko yaa inni akkuma isin jireenya mataa isaa qabaachuu danda'a isin galee kanaafuu anis waan dubbachuu jira ani fi Ramziin obbolummaa bira kutee bakka jechuun karaa kana uffata takka uffannee waliin deemna jechuudha qaraatillee waliin barannu turre diraamaa qofa osoo hin ta'in barnoota seef chindiran jedhamu waliin barannaa ganamuu jechuun biyya tana waan gaafan dura dhufe namni dura bare isaa fi nama lama miftaan jedhamu nam lamaan bare biyya tanas waan hin beekneef gizee hedduu isaan waliin hin gabbee mana barumsaatis deemee manatti na deebisa dammoo mana waliin galuu turan jaan kunillee kijiba jechuu an bikka biraan galaa diraamaa dalaguuf isaan bira dhaqa jechuu so dirqama waan hunda himuun narra hin jiraatu kanaafuu anaaf Ramziin takka walitti qabnu obboleessa kiyyaa ammallee baay'een kabaja baay'een jaaladhaani yaw Ramzii akkasumatti baay'ee jaaladha. yaa akkanatti koo qabaadha dhugaan jirtu kana darajaa kana as biranii dhufta jee yaadeetu hin beekuwan Yaa Ramzii atoo uummata Oromootiin maal laanta? anis wanti hin dhaamu yaani mijootan akka nam tokkotti wajjuma barannee wajjiin deemu turre malee amma uummasa irraa haasawaan oolu ni beektaa. Mijootan ammallee hedduu takkaan jaalladha isinillee akkasumallee jaallattanii hin beekaa. Faamilii naaf isin faamilii. Yaa hin sodaatin sirriitti adda baasii fi dhugaa kee agarree jirra. So Acaan sodaachaan jiru dhiisi kaa himi jira bara. Hagaluuf ni galaa. Amaluma isaati baay'izawee amala isaatis ni galee. Sirri ni galaafu haa bakka. Jabaa Ramzii fayyaa. Mucaan nama waaqaanfatu jechuun dhiira mucaan akka kaanii akka dubartii warra taa'ee haasa'u sanii miti mucaanii
maqaanfatu akkasii hubadhaafi. Nu galatoomii ramsa keenya dhuftee akkanatti ifaa Oromoodhaa kanatti waan hunda agarsiisu keetiif wallaahi hedduu takka galatoomii. Okay, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dooktara galchiimee أكاي intala حامل جبتو. Oromoo maqaa balleessaa jirti. Waan kanarratti yaadaa kannatu. Qoyaan kajeelu. Mana tokko keessa jira anaa fi dooktarri bar. Dooktar. Mana tokko keessa jira sagalee jira. Dooktar baga nagaan dhufte. Egaa akkuma beekamutti intala ta'e dhiyoo kana gadeen as gubbaa deemtee maqaa balleessaa jirti. So namni filima dalaguu waanuma jiraati. Kunoo mucichi dhufee jira. Mee gaafii yoo qabaattes mucaa kanaas dubbisi. Mee tuuf. Hai, mucaan kana asira. Hai, dokter wal beeknaa warra. Asli, Ramzi akkam? nagee amme. Oh, nageya. Fayya wallahi alhamdulillah. Fayya. Fayya wallahi. Nageya. Maaltu deemaa jira sila? Sila maalin beekasaa asumarraa suuraalee gadhiisaa jiranii meediyaa har'a. Jaarsaa jaartii hagarii faan jaarsaa jaartii jaa'u hagarii faan ilmaan walii qaban jaa'u akkanumatti waan hin beekne sunis malaaqate. Aye. Ay naaw qaanfachiisanii bar jaarsaa jaartii ilmaan walii qaban ni walii qaban naamni hajoo jira. Kanaa hin beekne bar. Jarri akkas jedhu sun sirraa dhalinna. Maa ittiin beekasa? Ajaa'iba. Nageya qabdaati. Nagee wallahi alhamdulillah. Nagee haati. Fayya fayya. Jiraachuun bareeda. Warri miidiyaa homa arge haasaya. Yaa. Yoo. Haasawni warra miidiyaa makii haarawan ta'u ati immoo yoo nama dafee aaru taate waan namni asirraa jiru sana dhugaatti sitti fudhate waan akkasii akkam furanne dubbiin qilleensuma irratti hafti. Oba siin jedhu yoo yaada kennadhe malee maal siin jedhare waan jedhu maal qaba jetteeti. Kanaafuu Kaayiroo motora jirta moo deemte keessaa sira? isaan deemattee walumaan jiraate. Walumaan jirra. Bakka jarri asir birri haa erguu kaa eega ilmoo qabdu jedhan ittiin guddifna anaafas ittiin qamaa du'aayii goona himaa goona asirraa afaan bana. Warri sagalee sii ta'u sun. Warri ilmoo qabdi joo sangaa. Warri ilmoo qabdu sun birrii walitti qabee haasaa ergu ittiin guddifna. Taate haa erganiyu. Ayyee. Bareeddu ayyee. Haa galata masli. Faami ati Dubaay hin galle? Hin galle dooktar. Hin galle Dubaay jirra. Maqaa keetiin nyaachisaa jira Dubaay kana keessatti. Hin galle Dubaay amma Bareeda jirra. bareeda. Yoom galu? Ganaadha amma. Guyyaa muraasa booda gadiin ba'a. Dubaay haga Kaayiroon bareedduu jedhan. Aboo Dubaay hedduu bareeddi. Kaayiroon maal bareeddi? Dubaay biyya Dubaay. Kaayiroon baadiyyaadhaa mi biratti. Suuqa jaamoo Shaarja irra bareeda. Aboo Shaarjaa irra bareeda. Shaarjaan magaalaa gudditti bareedduudha. Suuqa jaani keetti? Suuqaa ja'a fi Shaarjaa waliin fidaa. Uummanni biyya kanaa ifiifuu biyya ijaarratanii jiran akka gaariitti. Aboo Dubaayin boru keessaa baata yoo xiqqaate Kaayiroo waggaa 10 turte dhiisi kan irraan sobini.
Ida keenya eegi maal taate yeroo. garuu jaalalli ajaa'ibaa jira biyya sanii. Kaayiroon hawaasni hedduu wal jaallata. As nama waliin agarsiin hedduu. Ati rahaan Okay. jireenyi achitti rakisha. Jireenyi Dubaayii akka malee qaaliidha. Ah, bareeda bareeda. Kaayiroo deemuun dureeti. Nan deebe ni dhufa. Bareeda hayyee. Maki ati hoo maal jetta waa'ee Ramziif kee kana? Ammaalin jaayitee tuumaan joo ani ni beekta warra miidiyaa kanaaf gurra hin qabu. Just Ramziin akkuma tasaa isaatu dhufee galchinaan inni achumaan ni dubbachuun barbaadennaan koorri koomentiitis dhugaa jiru haa baasu haa dubbatu yennaan nama dubbate malee an akka takka lama jiru hin barbaanne si galee. Hayyee. Maaliif jennaani uummata asirraa boba'u kanaaf nama gaarii ta'uu yaa maal jechuun nama akkanaan ture nama akkanaa itti himuun hin barbaachisu nama himuu qabdu tokkoof hin himtaa nama si beeku hanqi si beeku si beeka nama an jaaladhu lubbuun kiyya na beeka maal akkan ta'e waan ta'eef dirqamaa miti big deal አይደለም namoota biraatiif waa'ee kiyya ibsuun. Okay. Kanumaaf gaafii sodaannee dhiifne barnullee. Yaa maaliif namni bakka maaliif jennaan bar dubbiin tun Ramzii duratti illee miidiyaarraa isii balleessinaadha beektee amma kan kaa'ame amma karaa dhabnaanuma suuraa bakka deeman qullaa qaama qullaa fiduu dadhaban. Amata meeqa barbaadan dhabnaan kana yoo mee xiqqishoo fudhatama qabaanne jaanii fidan jechuudha. Kunis fudhatama waan qabu miti. Mucaan obboleessa kooti dur jiraa namni waliin nyaata dur jiraa namni suuraa waliin kaasi galee. Yaa. Narraan hin baay'ee namni osoo jaalallee kiyya ta'uu fakkeenyaaf ta'uu waan dabre tokkoon amma arrabsamuun anaaf wanta wanni miti bara namni hundi jireenya dabarsuu hin qabaa bara. Osoo ta'uu jechuu. Anuu iman jiru ka 17 hiikee 18ffaadha seenaa fuudhema. Anuu iman jiru ka 17 hiikee 18ffaadha seenaa fuudhee akka waan isii dura sabiraan fuudhiin sitti na jaalattu iman jiru anuu iyyuu ittiin himtu ati. Ay ani hedduu haasa'uun natti tolu maaliif jennaan bakka hin barbaachisu ni beektaa namni asa namni si jibbu waanuma ati hin qabne si hin jaabar namni yoo si arrabsu waanuma ati nuti nyaachisee nuti obaasee nuti as fidee nuti akkas godhee rabbii kiyya annaa ajaa'ibaa barnan tokko osoo namni osoo si hin beekin yoo sirraa haasa'u immoo si dhibu wanti namni si beeku yoo sirraa haasa'e illee yaa waan beeku qabaa itti bar. Jara haasa'u jiru kana inni beeku waan namni nan beeku Ramziif yaa'e qofa bar ijoollee waliin dalage isaan qofa. Wallahi laazim an nama waliinis galuun turre unoo Ramziin ni jira ko an ijoollee biraati waliin ijoollee biyyaati waliin hin galaa. Achi dabarsinee asitti dabarsinee kajaan kun illee I don't know bicha haa ta'u rabbi rabbi waan hundaa'uu jechuudha. Dhiisi ati ofiin dadhabsiisin. Ofiin dadhabsiisin dhiisi warra. Ara ofiin dadhabsiisu rabbuma maal jennaan rabbuma irratti hin dhiisa wallahi maqaa kiyya akkanaan na balleessuun kun ani rakkoon hin jiru akkas goone yoo jaanfaan ajaa'iba jechuun na ajaa'iba wallahi subhanallah. Ta'u mee. Laaffisi ilaali Maakii. Laaffisi ilaali. Yaa Oromoon akkanumatti wal cabsuudhaaf yaaddi. Humaan fidanii. Anuu humaan hin goone hunoo. Haroomaa rakkoon hin jiru. Namni bilisa naannoo irra duule. Kaayiroo keessaa baqatee Dubaay gahe. Anaayyuu humaan hin goone. Humaan hin goone jettee yaadin. Garuu jireenya waqtii ammaa ati jireenya eegalte kanatti waan akkanaa kana yaaduun isaanii xiqqoo xiqqeenya nama aarsa. Maaltu jira ni beektaa? San osoo hin ta'in wallahi namni osoo biyyi guutuun kun keenatti duule nama hamileen kiyya cabuu fi nama miidiyaa raabbaduu fi nama ammas asirra taa'ee boo'ee na dhiisaa rabbi sodaadha na dhiisaa ja'u miti. Ani fi beeka waan ta'eef nama matirayyasii yoo na dura dhaabbatte asli na beeka nama waan itti amane irratti nama du'u malee nama duuba deebi'u miti. Garuu
Dilli kun dubartii takka irratti dilli kun hundi soo sanuu dhiira bara. Dilli kun maaliif barbaachise yoo saniin hin taane kanaan yoo saniin hin taane kanaan baqa na dhiba jira amma baay'ee jechuun ni beektaa. Maali dilli kun maalumaan godheen jaabarkista naa ajaa'iba. Daa'imman diiwwayitiin dho'isee jira mana kiyya keessa jee barkista takka fattashaaba. Edisi aannan